Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a qabadhee kan isin dhiyaadhu akkam gooneetu hard drive yookiin immoo memorii kompiitara keenya dabalachuu akka dandeenyudha. Ittaani kan jiru isinitti agarsiisa nu hordofaa. Jalqaba faayidaa ni bananna. Achi PC keenya irratti deebitee kenna. Achi manage kan jettu buna. Achi optionota nu fida computer management jalatti achi disk management ni buna. Achiti action kan jettutti gaafa nu create PhD kan jedhu jira. Achiti virtual hard disk type keessa dynamically buna. Megabyte jettu kana terabyte terabyte tokko buna jira. Location immoo barbaadan gochuu dandeessu documentii downloadii barbaadan gochuu dandeessu documentii jedhan godha maqaa hard drive chana moggaasa hard drive 2 jedheera. Okay jennee bukkee dabarraa kaza achiti asirna initial disk jetti ishee kana partition style isa MBR yookiin immoo master boot record itti buunaa jechuudha jetti buuna. Kaza maal ta'eera online hir'anu ta'eera achiti maal goona electric gaafannu new simple video volume new simple volume jettutti buuna achi next itti buuna achi next itti buuna. Isheen kuni maqaanii jechuun yookiin Taniin drive qubeessaa yookiin qubee kan akka ta'u qabudha godha rakkina hin qabu haa ta'u kan barbaadan godhachuu dandeessu immoo volume dabalee ishee maqaa jijjiiruu dandeessu haadhaan hard drive 2 nan jedha. Kaza next nan jedha finish jedha yookiin xumuri jedha finish nan jedha jechuudha. Amma kun hard drive tuun keenya nu kalaqameera jechuudha. Fakkeenyaaf faayila barbaadan fakkeenyaaf amma daawwadoo jedha kan hin qabu fakkeenyaaf kana yoo ta'e kana otoo na jedha galfachuu barbaade innaa galachaa hojjechuu isaa mirkaneeffachuu kan namni jechuudha. Kunoo galeera jechuudha. Innasinis kompiitara keessan irratti kana godhachuu dandeessu waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin ammoo darbinutti nagaa naaf